Wayyu. Nagaa Waaqayyo isiniif haa ta'u dhaggeeffattoota keenya akkam jirtu fayyaa keessanii. Guyyaa har'aa dhimma baay'ee barbaachisaa irratti keessummaa qabadhee mariif fuuldura keessanitti argama. Hamma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjin turaa jechuun jaalladha. Baga nagaan dhuftee jechuun barbaada. Affeerraa siif ta'e irratti kabajaan iddoo kanatti argamu keetiif guddaa si galateeffanna. Mee dhaggeeffattoonni sirriitti akka dhaggeeffattoota koo wajjiniin wal baruudhaaf maqaa kee, dhaabbata amantii hordoftuu fi akkasuma immoo achi keessatti gahee hojii kee dhaggeeffattootaaf utuu ibsite. Tole, galatoomaa jecha maqaan koo Malkaamuu Baqqalaan jedhama. Waldaan ani keessaatii waaqeffadhu waldaa Sagalee Michuu koo kutaa raajotaa lakkoofsa lammaffaadha. Gaheen hojii koo achi keessatti guyyaa man tajaajila argate tajaajilu. Fayyaa ta'e Waaqayyo si haa eebbisu. Magaalaa Bishooftuu keessatti waldaa Sagalee Michuu koo kutaa raajotaa kan jedhu lakkoofsa lammaffaa keessatti miseensa akkasumas immoo yeroo tajaajila argate immoo tajaajilaadha. Akkasuma aniif obboleessi koo Malkaamuun hiriyaa dha jechuudha. Mee egaa mata dureen marii keenya har'aa Maatiyos boqonnaa 24 wajjinii wal qabata. Maatiyos boqonnaa 24 fi akkasuma immoo mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6-7 wajjinii wal qabatee kan jiru ta'a. Akkasuma immoo haala ammaa yeroo ammaa kana gabaabumatti walitti qabneeti ilaaluu barbaanna. Mee heertuu lama akka nuti dubbisnu barbaada. Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 14 irra kan jiru jechuudha. Saba hundumaatti akka dhugaa ba'uuf wangeelli mootummaa kun guutummaa biyya lafaatti lallabama, kana booddees dhumniin dhufa jedhee jedha. Maatiyos boqonnaa 24 yoo ilaalle, Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 3 irra yoo ilaalle, bartoonni kophaatti Kiristoosiin gaara ejersaa gubbaatti jechuudha gaaffii barbaachisaa tokko isa gaafatani. Innis maanni nutti himi kun yoom ta'a, milikinni dhufa keetii kan dhuma barichaas maali jedhanii milikkita bara xumuraa isa gaafatan jechuudha. Sanaan booddee Kiristoos waan baay'ee erga isaaniif ibsee booddee waa'ee mallattoo bara xumuraa jechuudha. Mallattoo bara xumuraa keessatti lallabbiin wangeela mootummaallee isa tokko akka ta'e isaaniif ibse jechuudha. Kanaafiyyuu akka jiraata bara xumuraatti wanti nuti bara xumuraa kana keessa eegnu tokko yoo jiraate lallabamuu wangeela mootummaatti. Sunuu nama hundumaatti jechuudha. Nama hundumaatti wangeelli mootummaa akka lallabamuudha jechuudha. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6-7 illee akka nuti dubbifnu barbaada. Mul'ata boqonnaa 14 lakkoofsa 6-7 akkana jedha. Yaa kana booddee ergamaan biraa tokko wangeela saba baraa baatee warra lafarra ta'anitti, saba hundumaatti, gosa hundumaatti, afaan dubbatamu hundumaatti, nama hundumaattis labsuudhaaf bantii Waaqaa walakkaa utuu balali'u nan arge. Innis sagalee guddaadhaan yeroon firdii isaa waan ga'eef Waaqayyoon sodaadhaa, ulfinas kennaaf, isa Waaqa lafa galaana burqituu bishaanii uumeef sagadaa jedha. Iddoo kanatti kan nuti arginu wangeelli bara baraa utuu saffisaan lallabamuuti. Sababni isaa balali'uu jechi jedhu akka hiikaa raajiitti saffisa agarsiisa jechuudha. Ergamaan wangeela lallabuun jiru seenaa hojii ergamootaa keessatti ergamaan mana Qerneeliyoos akka dhaquu fi Phexrosiif haala mijeesseera. Garuu akka lallabuuf kan affeerame Phexrosuma jechuudha. Namatti kan lallabu namuma jechuudha. Garuu iddoo kanatti wanti nuti arginu wangeelli bara baraa saffisaan nama hundumatti, afaan dubbatamu hundumatti utuu lallabamuuti jechuudha kan nuti arginu. Sanuu wanti lallabamu immoo yeroon firdii isaa waan ga'eef jedha. Kana jechuun yeroon firdii wanni nuti beeknu bara xumuraati jechuudha. Saba bara xumuraatti keessa jiruuf wangeelli saffisaan akka inni lallabamaa jiru, nama hundumaatti akka lallabamaa jiru. Iddoo lammaniinuu Maatiyos 24:4 iddoon kunis bara xumuraa keessatti walumaa galatti wangeelli saffisaan akka inni lallabamu argina jechuudha. Innaa aniifati immoo jiraataa bara xumuraati. Bara xumuraa kana keessatti egaa amma akkuma argaa jirru dhaabbileen amantii garagaraa jiru. Dhaabbileen amantii garagaraa jiru. Duraan kan nuti beeknu akkuma addunyaawatti dhaabbattoota garagaratu wangeela lallabaa. Amma garuu namoonni dhuunfaayyuu kutatanii yeroo isaan ministirii garagaraatiin yeroo isaan adeeman ni argina. Safara safaratti wangeelli garagaraa jira jechuun dhaabbanni amantaa maqaa garagaraa qabu jira. Gaaffiin egaa akkaatii irratti yaada kee ibsituuf ani sa'aatii kana barbaadu yoo jiraate akka jiraataa bara xumuraatti babal'inni dhaabbilee amantii kun
wangeelli mootummaa kun lallabamaa jira nu jechisiisuu danda'a. Karaa kan biraa immoo babal'inni dhaabbilee amantii kun raawwii kutaa amma nuti dubbisneeti jechuu dandeenya. Mee asirratti yaada qabdu dhaggeeffattootaaf akkati qoodduun barbaada. Tole. Asirratti yaada koo yommuun siif ibsu gaaffii atamma gaafattira tanaasa. Yeroo amma kana lallabni inni amma lallabamaa jiru kun isa bara dhumaa mul'isaa jenne yoo ilaalle akka waldaan lafarratti baay'atteef yookaan immoo akka dirijjitiin baay'achaa jirutti jiraa nama jechisiisa. Sababiin isaayyuu asii yoo ilaallu maqaa wangeelaa lallabaa, asitti sollaasatti yoo ilaallu maqaa wangeelaa lallabaa, achi deemne yoo ilaallus maqaa wangeelaa lallaba bakkee isaatti yoo ilaallu jechuudha. Garuu isa kana keessa seennee dhugaa wangeelaa isa amma jedhamu kanatu lallabamaa jiraa yoo jenne moo hin jiru? Wangeelli lallabamaa hin jiru. Maaliifi jennee keessa galle ilaallu inni macaafa keessatti dubbate dhugaan wangeelaa lallabamee saba hundumaa biratti akka ga'uufi malee inni kun asitti waldaa ijaaree inni sun asitti waldaa ijaaree inni tokko immoo gamatti waldaa ijaaree miseensa 15 qabatee akka fedha isaatti yoo lallabe wangeelli lallabamee nu jechisiisu. Waaqayyo si haa eebbisu. Egaa amma argitee ta'uu ta'ee fi tarii maaliif akka wangeelli lallabamaa jira nun jechisiisu akka jettellee situ beeka yoo ta'e illee isa kana sirriitti nu ibsita. Garuu dhaabbilee amantii garaagaraa deemtee yoo ilaalte namoota wangeela lallaban yookiin immoo kutata garaagaraa qabanii deeman kana yoo ilaalte abbootii amantii yoo gaafatte heertuu siif ibsan qabu. Fakkeenyaaf Filiippisius boqonnaa 1:18 yaada koo keessa jira. Heertuuwwan dubbifamu keessaa jechuudha. Maal jedha beektaa Filiippisius boqonnaan 1:18 akkas jedha. Fakkeessuudhaanis haa ta'u dhugaadhaanis haa ta'u akkuma fedhe ta'e karaa fedheyyuu Kiristoos haa lallabamu duwwaa ani kanatti nan gammada si'achi sitti nan gammadaa jedha. Si galee fakkeessuudhaanis haa ta'u dhugaadhaanis haa ta'u akka fedhetti abbaa fedheenis haa ta'u Kiristoos haa lallabamu duwwaa jedha. Inna amma yoo namoota abbootii amantii gaafatte maali kuni wangeela irratti dhiibbaa hin qabu jettee yoo gaafatte kana sii deebisu. Si galee kana sii dubbisu. Yesuusumti haa lallabamu duwwaa kan jedhu jechuudha. Mee ati Yesuus lallabamaa jira bifa barbaadamuun Yesuus lallabamaa jira jettaa yeroo amma kana atis yaada akkasii qabda? Asirratti fakkeenyaaf akkuma sila sii kaasee yaada lama sii kaasee isaan keessaatti ijoodha jedhee kan sii ibsu lallabamaan jiru. Akkamitti lallabamaan jiru yoo yaada kuusaa silaatti sii deebi'een sii ibsa. Yeroo ammaa kana wangeelli lallabamaa hin jiru kan nu jechisiisu Maatiyos 24 lakkoofsa 29 irra isa jirutu hojii raawwatamaa jedhama. Okay. Sababiin isaa ati waldaa tokko yoo dhaabbattee lafa ati jirtu ergaa sirrii tokko dubbatte yoo ta'e dhukkubsataa fayyiste yoo ta'e naafa diriirsite yoo ta'e siin barbaacha biyya deemana. Lafati jirtu deema. Yommuu ani immoo waldaa tokko dhaabbadheen dinqii garaa tokko hojjedhate iddoo ani jiru barbaada. Maaliif wangeeltu lallabamaa jira taanaan maaliif namni Wallaggaa bahee Shaashammannee deema? Shaashammannee immoo baheetu Shaashammannee keessa namni dinqii hojjetu utuu jiru immoo Shaashammannee bahee maa Wallagga deema? Nuyi amma Bishooftu jirra Bishooftu bahee namni maaliif Wallagga deema? Wallaggaa immoo Bishooftu barbaacha maaliif deema? Walumaa galatti akka dhaabbata fayyaa riferaansii nuun barbaachisu ture jechuudha. Bakka inni ammaa kuni wangeelatu lallabamaa jira utuu hin taane dinqii isa namtichi godhu sana ilaaluuf achitti waa'een koo dubbatama ta'innaa isa kana biraa hoosa sana wayya ta'innaa jijjiirama kana agarsiisa. Abbootiin amantaa immoo yeroo ammaa kana iddoo baay'ee ani fakkeenyaaf waldoota dhuunfaa iddoo 2-3 haqee hirmaadheera. Okay. Bakka hiyyeessa achitti waaqeffatu. Maan jiru bakka lafatti hiyyeessi waaqayyotti dubbatu iddoon isaan iddootti hiyyeessatti waaqa dubbatu utuu hin taane iddootti warra abbaa qabeenyaatti sooressatti sagalee lallabamu. Ni macaafa kana keessatti haasa'e immoo kun hiyyeessaadha, kun sooressaadha, kun beekaadha, kun wallaalaadha, kun akkasiidha, sun akkasidha utuu hin jedhu wal qixxattee yeroo lallabamu. Inni kun immoo raawwatamaa jiru. Waaqayyo si haa eebbisu. Gara Maatiyos boqonnaa 24 atamma kaastee laalla lakkoofsa 24dha kanatti kaaste. Lakkoofsa 24 irratti Maatiyos boqonnaa 24 lakkoofsa 24 irratti akkas jedha.
23 irraa kaasee nan dubbisa. Egaa yeroo sanatti namni ilaa masiinas jira yookiis achi jira yoo isiniin jedhe namanina masiyoonni sobaa fi raajonni sobaa ka'anii yoo danda'ame warra waaqayyoof fo'amaniyyuu akka wallaalchisaniif milikkita gurguddaa fi dinqii baay'een argisiisu kunoo ani duraan dursee isinitti meeraa jedha. Waa'ee kanaati miti kanatti amma kaasaa jirtu jechuudha. Milikkitaa fi dinqii garaagaraa hojjetanii nama sammuu nama dhugaarraa gara milikkitaa fi dinqii garaagaraatti deebisuuf yaaluu jechuudha. Namoonni akka isaan hordofaniif dhageettii barbaacha dhugaa wangeelaarraa namoonni akka garagalan gochuu jechuudha. Mee amma rakkina qabaa amma fakkeenyaaf dinqii garaagaraa yoo dinqii garaagaraa dinqii gurguddaa hojjechuun kun rakkina qaba jettee yaadda moo rakkina maaliitu jira jettee yaadda amma asitti? Rakkina qaba. Namoonni dhukkubsataan ni fayyaa, naafni ni diriiraa, namoonni indoom kana qofa osoo hin taane namoonni biyya alaa deemta jedhamanii biyya alaa ni deemu, gamoo ijaarta jedhamanii gamoo ni ijaaru. Inni kun rakkina qaba jettee yaadda? Rakkina qaba. Akkaataa rakkina qabu gooftaa Yesuus yeroo biyya lafaarra ture fakkeenyaaf gara Phexros fa'aa gaafa dhaqee Phexros fa'aa kan bishaan irra bulanii hojii isaanii qurxummii qabuudha waan ta'eef qurxummii qabuudhaaf bishaan irra bulanii aban. Gooftaa Yesuus gara isaanii gaafa dhaqee immediately akka dhaqeen akka isaan qurxummii sana argatan itti hime miti. Dhoksaa macaafa keessa jiru taa'ee isaan barsiisuu jalqabe. Ergi isaan barsiisee booddee rakkina isaanii furmaata laata. Waldaa yeroo ammaa garuu waa'ee rakkina namichaa akka ati aqxeef waa'ee rakkina kee siyaasa irraan kan hafe fayyuu kee mana jaartaa kee dhiphinatti qabdu isa garaa kee keessaa sana sitti murraan kan hafe dhoksaa mootummaa waaqaa mul'isanii namatti ni himani. Kanaafiyyuu rakkinni jira jechuudha. Rakkinni jira. Amma egaa wangeelli bifa barbaadameen lallabamaa jiru. Sirumayyuu waan aniifati beeknu wangeela mootummaati iddoo kanatti kan jedhamaa jiru. Waldaa keessatti garuu har'a kan lallabamaa jiru dhaggeeffattoonni illee kan isin beekuu dandeessanii wangeela badhaadhinaati. Wangeela kan biraadha Galaatiyaa boqonnaa 1 lakkoofsa 6 fi 7 keessatti yoo deemnee dubbifne akkas garagaltu hin seene jedha Phaawulos. Wangeelli kan biraan illee akka jirudha. Wangeela kan biraa yeroo jedhu immoo wangeela biraa kan barreeffame kan biraatu jira jechuu osoo hin taane wangeeluma kana bifa kan biraatiin jechuudha. Egaa amma doktiriinii garagaraatu jira, maqaa garagaraatu jira, kaayyoo garagaraatu jira. Inni kun immoo even wangeeluma mootummaatti danqaa ta'a jechuudha. Mee egaa amma rakkinni jiru raajonni yeroo ammaa kana ka'aniiru jechaa jirra. Namoonni dinqii garagaraa akka arganii yaada isaanii hataa jiru jechaa jirra. Egaa mee yeroo akkasii kana maal gochuu qabna jettee yaaddaati? Akkamittiin dhaabachuu dandeenya? Akkamittiin akeekkachiisa? Amma fakkeenyaaf lakkoofsa 25 Maatewos 24-25 irra maal jedha? Kunoo ani duraan dursee isinitti meera jedha Yesuus. Kana jechuun abbootiin sitti meera jennaan akeekkachiisa cimaatu jira jechuudha. Sanarra darbinaan qonxoxxaatu jira jechuudha. Kiristoos sinitti meera jennaan akeekkachiisa isa xumuraati jechuudha. Kana booddee rakkinatu nu quunnamuuf jedha jechuudha. Akkasuma lakkoofsa 4 ol yoo deebine immoo homtinuu akka isin wallaalchifnetti akeekkadhaa jedheetu jalqaba Yesuus. Amma egaa wallaalchifamuu yeroo xumuraa kana keessaa bahuudhaaf warra maqaa waaqayyootiin qabatanii daldala dhuunfaa isaanii deeman warra maqaa waaqayyootiin qabatanii karaa kan biraa immoo hojii kan biraa hojjetan jalaa bahuudhaaf garaagarummaa yeroo ammaa uumamaa jiru kana jalaa bahuudhaaf hamma dhumaatti jabaannee dhaabachuudhaaf maal gochuu qabna jettee yaadda akka jiraata bara xumuraatti? Asirratti waan gochuu qabna jedhee akka kootti ani yaadu akka waldaa keenyaatti iddoo waldaa keessatti waaqeffannoo keessatti mata duree kana yeroo 2-3 raajonni yeroo ammaa kun maal fakkaatu akkamitti deemsifamaa jira jennee marii 2-3 gaggeessineerra akka waldaa keenyaatti. Baatee waldaa keenya dhuftee tajaajila waldaa keenya tajaajilu sonarraa kaafne waa'ee raajii waa'ee minaaminii jechuu keessatti macaafa qulqulluu du'aa barsiisa. Fakkeenyaaf Isaayyaas barsiisuu yoo barbaade Isaayyaas boqonnaa 1 kaasee hanga xumuraatti isteeppiidhaan saba barsiise. Paasteriin sun jechuudha. Kanarraan kan ka'e waa'ee namatti raajuu, waa'ee guddattaa, waa'ee minaaminii gudduun jiru. Akka waldaa keenya keessa waaqeffannoo. Amma egaa kanarratti raajonni yeroo ammaa kun nama burjaajjessaa jiru. Namni immoo wajjin burjaajaa jira. Nuyillee wajjin burjaajaa jirra. Maal goonaa kan jedhamuufi yaa'u warreetiin immoo macaafa qulqulluu beekan duukaa teenyee ilaallee akkamittiin deemna kan jennu immoo dandeettii namaa utuu hin taane waaqumtu nu gargaareema yoo irratti gadi teenyaa sun natti tola. Okay, baay'ee gaariidha. Dandeettii namaa miti. Fakkeenyaaf tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5 lakkoofsi 21 maal jedha? Tokkoffaa Tasalonqee boqonnaa 5
lakkoofsi 21 garuu waa hundumaa qora isa gaarii jabeessaatii qabadhaa jedha waa hundumaa qora bara xumuraa keessa namni dhaabbachuu danda'u nama qorannaati jechuudha nama waa hundumaa qorachuu danda'utu dhaabbachuu danda'a jechuudha Yaaqoob boqonnaa tokko lakkoofsa 5 irra deemnee yoo ilaallu immoo nama tokkotti isin keessaatii ogummaa yoo hir'ate waaqayyo isa fuula ifaa harka guutee kennuu danda'u haa kadhatu inni isin kennaa jedha egaa bara xumuraa keessatti nama kadhannaati jechuudha kan nuti ta'uu qabnu nama qorannaa nama kadhannaati ta'uu kan qabnu mee anoo ndoom gaaffii xumuraa tokko gaafannee otoma dhaggeeffattootaafis barumsa ta'uu akka danda'uu fi akka irratti mari'annuun barbaada raajiin tokko jira haa jennu amma gaa raajonni yeroo ammaa jiru guutummaan guutuutti raajii hin dhagayinaa jechuu dandeenya moo amma nuti raajota kanas immoo waan ittiin adda baasnu qabna jettee yaaddaati asirratti raajota hunduma dhagayinaan jennu raajii dhaga'uun barbaachisaadha raajiin kun sirrii moo sirrii miti waaqa biraa fidee dubbate moo waaqa biraa fidee hin dubbanne jennee immoo qorachuun kan keenya maqaan qulqulluun qoraa ilaalaa waan jedhu akkamittiin qoree ilaallaan immoo tokko namichi raaju kuni macaafa qulqulluu duukaa deema tokko raajinni raaju sun immoo raawwateera moo waanuma inni guyyaa tokko guyyaa lama raawwateef raajii kana duukaa fiinna jennee qoruu qabna inni lammaffaa fi olaanaan macaafa qulqulluu immideetiri raajiin tokko raajii yoo ta'e hundeensaa macaafa qulqulluu ta'uu qaba hundeensaa macaafa qulqulluu dhaabbate raajii yoo ta'e raajiin kun sirriidha jennee adda baafachuu dandeenya baay'ee gaarii asumaan anillee yaaduma kee wajjin kan wal qabatu keessa deebii boqonnaa 18 lakkoofsa 20 fi 21 22 akkasiin dubbifattan isinin affeera akkasuma immoo keessa deebii boqonnaa 13 lakkoofsa 1 hanga 3ttis akkasiin dubbifattan isin affeera asumaan jechuudha sababni isaa raajiin tokko ka'ee yoo dubbate raajiin dubbate kun immoo yoo raawwate yookiin yoo raawwachuudhaa baate sanaan isa amanuu hin dandeenyu dubbiin sagalee waaqayyoo qorannaa ta'uu qaba kan jedhudha jechuudha yaadni kee baay'ee natti tole naa akka ati waa hundumaa qorattu akka ati macaafaan waa hundumaa deeggartee waa hundumaa adda baafattuuf waaqayyoo ayyaana caalu siifa baay'isuu jechuunan jaaladha yeroo kan biraa mata duree kan biraatiin ammallee dhaggeeffattoota koo wajjiniin akka ati wal argitee haasaa gaggeessituuf asumaan affeerraa siifin godha xumura irratti dhaamsi ati dhaloota yeroo kana keessa jiraniif yeroo burjaaja'ummaa kana keessa jiraniif qabdu yoo jiraate akka jiraata bara xumuraatti dhaamseen qabu dhaloonni yeroo ammaa macaafa dubbisuu hin jaalanne waanuma waaqeffannaa waldaa guyyaa sanbataa guyyaa dilbataa amalama waan nu ta'eef annee waaqeffanna malee macaafa dubbisuu hin jaalanne lammaffaa immoo kadhannee waaqayyoo irraatii waa fudhachuu hin jaalanne kanarraan kan ka'e bakka dhaloonni yeroo ammaa jirru kuni umurii dargaggummaa keessa jirra bor nutti dhufaa fi iftaan nutti dhufaa guyyaa dhumaa hin beeknu yeroon isaa garuu nurra ga'eera bariishee akka dhiyaatteettu beekamaadha mallattoo macaafa qulqulluu irratti dubbataman milikkini dubbatan hundi raawwatamaniiru isaan kana keessa guyyaan dhufu hin beeknu kanaaf macaafa qulqulluu qorachuu qabna waaqayyoon kadhachuu qabna maaliif akka deemnu immoo beekuu qabna waaqayyo si haa eebbisu dhaggeeffattoota egaa ammallee taanaan namoota garagaraa dhaabbilee garagaraa keessa jiran tajaajiltoota gosa garagaraa kan ta'an wajjiniin marii wal fakkaataa qabannee ammallee miidiyaa kanaan ni dhufna kanaaf iyyuu sabiskiraayib gochuu hin dagatiina koomentii keessaniin akkasuma immoo hirmaannaa garagaraa gochuudhaan isinillee nu wajjiniin dhaabadhaa jechuu jaalanna baay baay